Akkam jirtu kuni simbirtuu miidiyaadha. Simbirtuun miidiyaa tamsaasuu eegalee jira. Tamsaasni kuni tamsaasa yaaliiti. Reefuu yaalirra jirra. Kanaafi egaa dogoggorri yoo jiraate nu of galchaa. Tamsaasa kana eegalaa jirra. Yaada qabdanis nuu kennaa. Egaa walumaan miidiyaa kana guddisna jennee yaadna. Miidiyaan kuni dhugaadhaaf kan dhaabatedha. Keessattuyyuu saba hacuucameef kan dhaabatedha. Sabni hacuucame dhugaa qabna jennee amanna nuti. Dhugaan keenya immoo bifa kamiinuu haala kamiinuu himamuu qaba. Kanaafi har'aaf mee tamsaasa yaalii kanarraa oduun isin dhageessisaa. Amma oduu isin dhageessisnaa duraan dursee hangafoota oduu. Gabaa lagannaan Oromiyaa keessatti eegalee jira. Dhagaan bu'uuraa Aartist Haacaaluu Hundeessaa kaa'ame. Poolisiin Oromiyaa nama Aartist Haacaaluu Hundeessaa ajjeese jedhee qabee jira. Waliigalteen laga Abbayaa akka hin milkaa'in Misiraan dubbattee jirti kan jedhu hangafoota oduuti. Amma oduu kanneen bal'inaan isinitti himna. Har'a adoolessa 11 eegalee torban tokkoof kan turu lagannaan gabaa eegalee jira. Maddeen keenya akka nutti himanitti magaalonni Oromiyaa hedduun har'a balbala cufatanii oolanii jiru. Sababiin isaa ajjeechaa Aartist Haacaaluu Hundeessaa mormuun yoo ta'u, itti dabalataanis Abiyyi mastigoo yookiin Abiyyi deemuu qaba yookiin aangoo gadhiisuu qaba. Mootummaan ce'umsaa yaa hundaa'u. Hidhamtoonni siyaasaa fi gaazexeessitoonni hunduu yaa hiikamanii kan jedhu jedhamee jira. Haaluma kanaani duula gabaa lagannaa kana kan qindeessu keessaa tokko kan ta'e aktiivist Yaayyaa Bashiir akka jedhetti qabsoon bifa kanaa miidhaa hir'isuun injifannoo guddaa saba gonfachiisa jedhee jira. Dabalataan mootummaan awwaalcha aartistii beekamaa Haacaaluu Hundeessaa Finfinneetti akka hin raawwanne dhoorke har'a siidaa Aartist Haacaaluu Hundeessaa dhaabuudhaaf dhagaa bu'uuraa kaa'ee jira. Isuma wajjiniin paarkii tokko maqaa Haacaaluu Hundeessaatiin kan waaman yoo ta'u, mana barumsaa tokkos maqaa aartistii kanaatiin akka waamamuu moggaasanii jiru jedha maddi Finfinneedhaa nu gahe. Poolisiin Oromiyaa ajjeechaa Aartist Haacaaluu Hundeessaa wajjiniin wal qabatee nama sadaffaa Kabbadaa Gammachuu jedhamu naannoo Bishooftuu iddoo Dirree jedhamutti qabamuusaa ibsee jira. Ajjeechaa Haacaaluu wajjiniin wal qabatee odeeffannoon bahaa jiru wal dhahaadha. Gama tokkoon poolisiin Oromiyaa guyyoota jalqabaa sanaa namni 5 to'annoo jala oolan kan jedhe yoo ta'u, ergasii as immoo haati alangaa aadde Adaanech Abeebee nama 11 itti dabaluun nama 16 ta'anii ture. Kaleessa immoo namoonni ajjeechaa kanarratti hirmaatan 3 keessaa namni 2 qabameera. Namni Kabbadaa Gammachuu jedhamu garuu hin qabamne jettee turte. Har'a immoo poolisiin Oromiyaa nama kana naannoo Dirreetitti qabeen jira jedhee jira. Dabalataan poolisiin Oromiyaa torbee darbe kana keessa namoota ajjeefaman ifa godheera. Isaan keessaa Oromoon 114, Amaarri 46, Gamoon 2, Sidaamuun 1 fi Guraageen 1 akka ajjeefaman himee jira. Lakkoofsi kun kan poolisii federaalaatiin wal dhaha. Poolisiin federaalaa wanta kana baay'ee guddisee akka hime bifa komiitiin poolisiin Oromiyaa dubbatee jira. Oduun keenya dhumaa hidha Abbayaa ilaalchisuudhaan mariin gaggeeffamaa ture. Bu'aa tokko malee guyyaa 8 gahee jira. Bu'uura dura kaa'ameen waliigalteen kun hanga guyyaa
13 hanga hagayya 13 xumuramee mallattaa'ee Afrikaa Kibbaatii argamuu qabaa ture. Itoophiyaan waliigalteen kun irra gaamaa waan hin jirree fi dhimma teeknikii ilaallatu yeroo biraa kaasnee irratti mari'annaa ammaa fi waliigaltee haa goonu jettus Misiraan kana hadheeffattee mormitee jirti. Haala kanaan egaa guyyaa lama waan hafee fi guyyaa lamaan kana keessatti waliigalteen irra ga'ama jedhamee hin yaadamu. Kana jechuun immoo bishaan laga Abbayyaa kana hidhuun yookiin hidhaa kana guutuun bara kana waan jalqabu hin fakkaatu jedha maddi nuti arganne. Oduun keenya kanumarratti xumurama. Waan nu dhaggeeffattaniif galatooma.